Kanaan dura waa'ee fayyaatiin wal qabatee baay'ee nu rakkisaa ture. Haa ta'uutii waa'ee mana fincaanii keessattuu wal qabatee qulqullina naannoo fi dhuunfaan wal qabatee baay'ee hin jiru ture. Dhibeen garaa kaasaa baay'ee babal'ata yeroo sanitti jechuudha. Manni fincaanii hin jiru. Namoonni yeroo sanitti yeroo ati gaafattee manni fincaanii qotadhuu jetteen yeroo itti himtutti naannoon keenya baddaa qabaa, muki jira, achi duuba teennee bobbaa lafa bahuu dandeenya jedhanii yeroo mana fincaanii ijaaruudhaan waan akkanaa nu deebisaa turani. Namni keenya yoo dhukkubsate mana yaalaa baajata meeqa baasanii itti yaalaman wanni sun qulqullina dhabaaf. Namni guddaan karaarra firraa taa'a. Tiitis achirra qubate nyaata namaatirra quba bishaan ati dhugdura dhufa. Wanni sun horee dhibee irraa nan qabsiise. Dhibeen sun dhibee koleeraa haqqee fi baasaa ammallee tiraakooma irraa nama qaba. Kan miidhaman baay'inaan dubartoota waan ta'aniif akkasuma immoo daa'imman waan ta'aniif daa'imman sanarra caalatti naannoo keenyatti kan kunuunsu haadha san waan taateef haadhi sun akka dhibeen hin qabamnee fi daa'imni sun illee hin qabamneef dubartoota jalqaba hubannoo cimaa isaaniif kennaa turre. Paakeejii fayyaa leenjinee mana fincaanii hin qabne qotannee boolla kosii hin qabne godhannee shaaworii hin qabne godhannee kushiinaa hin qabne ijaarrannee kushiinaa gizee aarratti bobeessan aarri keessa garagalee bakka tiraakoman faa dhibee ija jaamsuu faa irraa nama qaba. Sanillee akka inni hin qabne wanna isee aaratti godhannee alattiin aara ofirraa baafnee. Qoshashaa gogaan naannoo sanii yoo jiraate ammoo bakka keessatti gubamu jira. Achi keessa gubama dhangala'aa sunillee kan duraan gasumaa fuudhanii barri dura jigsaa turanii amma ammoo waan sunillee hafee jira. Dhangala'aan sun awwaalamaa daa'imni ijaa hin agartu tesiis irra qubatu qadaada qabaa tesiis waliin argu kanaaf baay'ee jijjiirama guddaa asirratti argisiisee jira jechuudha. Irraa baane meeshaa bishaan dhangala'oo itti dhiine san boolla dhangala'oo xiqqeenya. Gaafa walaa qadaada saniyyuu guyyaa gaafa siin dura hin beeknu. Sanii as keessaa barannee sallee qadaada sallee itti tolfanne. Qadaada keenyatti qadaannee bakka meeshaa keenya mana galfannaa. Fayyaan fi abbaa karra jedhan. Fayyaa keenyaa fi qulqullina keenyaaf ollaa keenyas kan hin qabnes gargaarree kana olitti ta'e malee gad deebina jennee iyyaan.